walitti dhufeenyi walitti hidhati jiru warra TPLF warra Faannoo fi warra Ankeenyaa kana jechaadha. Warra YouTube irra jiru. Warri lafaa for sure warra hidhata warra TPLF fi Shaabiyaa wajjin dhaquuttee yaaduudhaan. Garuu warra kanatti fayyadamna kan jiru wanni ta'aniiru markaba tokko tolfameetu markabicha tolchanii markaba kanarraa Shaabiyaan jirti TPLF jira wanni aktivistooti Oromoo jiru kan maayinni maqaan isaa Faannoo jira isaan kana keessatti wanni ta'anii markabicha kan oofuu barbaadu warra Eertiraa warra TPLF waan akkasii yaadu jechaadha. Wanni akkasiitiin yaaliin akkasii nama jira. Dorgomaan hin jiru. Paartii dorgomaan hin jiru. Paartii dorgomaan hin jiru. Taqawaamiin gatii qabus hin jiru. Taqawaamiin hundee mormituumtiyyuu ija wanni ta'uyyuu hin jiru waan ta'eef rakkisaan guddaan kana. Kanarraa abdii kutatanii jirri kuni inni kufuu qabaa. Eeganuuf hin taane kufuu qabaadha malee dhuguma uummata Oromootiif waan wayyaa qabu, waan gaarii qabu, waan dhama qabu tokko finnee uummata Oromootiif kana finna kan jedhu I don't think so. Oromoon utuu lubbuun keessa jirtu utuu Oromoon dargaggoon Oromoo lubbuudhaan jiru deebii Oromoon hin cabataanaan jiraachuu dhabuutu gaariidha. Kanaaf amma jarri kun watan kuni warra ammatu YouTube irraa iyyan kuni aangoorraa maaliif ari'amneedha. Wanti dhugaan tokko akkasii maraachuuf tokko utuu Dr. Abiy aangoorra jiru jarri kun aangoo sana argachuu akka hin dandeenye garaa guutataniiru. Abdii